Barnoota keenya kutaa 46ffaatiin itti fufnee sirna tuqaalee fi qubguddeessaa kan ilaalaa jirrudha. Isaan keessaa sirna tuqaalee 3 isiniif qabee jira. Isaanis mallattoo waraabbii, mallattoo qoodduu fi mallattoo qoodduu jabaa warreen jedhaman kana sadan isiniif qabeen jira. Faayidaa isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Mallattoo waraabbii gaafa jennu hima yaada nama biraa irraa fudhatame akkuma jirutti kaa'uuf galaa jechuudha. Mallattoo waraabbii waraabbii dachaa fi waraabbii qeenxeetu jira. Isaan kanas tokkoon tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a. Mallattoo waraabbii dachaa yaada nama tokkorraatii fudhatame akkuma jirutti dabarsuudhaaf kan inni nu fayyadu jenneetu jira jechuudha. Asitti gaamma walii galan alaa galan jedha Oromoon. Namichatu jedhe otoo hin taane wanta jedhame wayii deebisee dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf walii galan alaa galan kan jedhu mammaaksa Oromooti. Oromootu jedha waan ta'eef walii galan alaa galan kan jedhu kun yaada nama biraa ta'uusaa ibsuudhaaf akkamitti taa'uu qaba? Mallattoo waraabbii keessa taa'uu danda'uu qaba jechuudha. Mallattoo waraabbii dachaa keessa. Itti aansuun lammaffaa irratti fakkeenyi jiru. Barsiisaan keenya hojii manaa keessan sirriitti hojjedhaa nuun jedhe. Barsiisaan isaanii maal isaaniin jedhe? Hojii manaa keessan sirriitti hojjedhaa kan jedhe jecha afaan barsiisaa isaanii irraatii ba'edha jechuudha. Kanaaf kun walumaa galatti hojii manaa keessan sirriitti hojjedhaa kan jettu kuni mallattoo waraabbii keessa taa'uu danda'uu qabdi jechuudha. Kun maal agarsiisa? Yaadni suni yaada barsiisichaa ta'uusaa agarsiisa yookiin yaada namni biraa haasa'u gaafa ta'u waraabbii dachaa kana keessa keenyaa jechuudha yaada nama sanaa. Faayidaan isaa tokko isa kanaa jechuudha. Waraabbii qeenxeetti gaafa ceenu waraabbiin qeenxee faayidaawwan adda addaa ni qabu. Isaan keessaa tokko yaada nama biraa keessatti ammas yaadni xiyyeeffatamu yoo jiraate fayyadamna jechuudha. Yaadni nama biraa sun akkuma jirutti mallattoo waraabbii dachaa keessa akkuma jirutti yaadni immoo deebinee irratti xiyyeeffannu yoo jiraate waraabbii qeenxee kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti maal jedha? Barsiisaan keenya kitaaba yeroo yeroon qabii jedhu dubbisaa nuun jedheeraa jedhe. Kun barsiisaan isaanii maal jedhe? Kitaaba yeroo yeroon qabi jedhu dubbisaa jedheen jara kanaan jechuudha. Isaan keessaati immoo yaadni baay'ee irratti xiyyeeffatamaa jiru immoo gosa kitaabaa kamiiti kan jedhu immoo xiyyeeffannoo keessa galee jira jechuudha. Sababa kanaatiif yeroo yeroon qabi kan jettu yaadicha keessaa baay'ee irratti xiyyeeffannoo godhamee jira jechuudha. Sababa kanaatiif maaltu galee jira? Waraabbiin qeenxeen galee jira jechuudha. Waraabbiin dachaa akkuma jirutti ta'ee waraabbiin qeenxee immoo yaada baay'ee irratti xiyyeeffatame sana mul'isuuf seenee jira jechuudha. Faayidaan isaa tokko isa kana. Lammaffaa irratti akkasumas jecha irratti xiyyeeffatame ibsuuf itti fayyadamnaadha. Fakkeenyaan ilaallu. Jechi lammummaa jedhu jecha afaan Oromoo lammii jedhu irraa dhufee jedha. Egaa lammummaa kan jedhu kun jecha itti xiyyeeffatamee ibsamaa jirudha jechuudha. Waa'ee lammummaatu dubbatamaa jira. Eessarraatii akka inni dhufe bakka kanarratti xiyyeeffannoon addaa wanta itti kennamee jiruu fi waraabbii qeenxee kana gashinaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaatiin kitaaba furtuu jedhamu ni beektaa? Kitaaba akkamii? Namni sun xiyyeeffannoo isaa akka inni irra kaa'uu fi furtuu kan jedhu kana maal keessa gasheera? Waraabbii qeenxee keessa gashee jira jechuudha. Akka salphaa wayiitti namni sun irra daawwachuudha. Xiyyeeffannoo yaada sana hin laala waan ta'eef jechuudha. Isaan kun ergaan keenya sirriitti akka darbu taasisuuf nu fayyadu jechuudha. Itti aansuun kan nuyi waliin ilaallu qoodduu waliin ilaalla. Qoodduun faayidaan isaa akkuma maqaa isaa kanaa addaan qoqqooduuf yoo jenne rakkoo qabaa laata? Jechoota tarreeffamanii dhufan addaan baasuuf galaa jechuudha. Fakkeenyaaf qaamonni miiraa 5tu jiru jedhame. Isaaniin gaafa tarreessinu 5 isaanii akkamitti tarreessina? Addaan qooduu qabna. Ija inni qoodduu, gurra, funyaan,
arrabaa fi gogaa jedhamu jenneetu haala kanaatiin warra tarreessaa jiru sana walirraatii qoodduudhaan addaan babbaasaa deemna jechuudha. Qoodduun hin jiru yoo ta'e hundumti isaanii bakka tokkotti walitti cafaqamu jechuudha. Kun immoo dubbisuuf nuuf hin tolu jechuudha. Qoodduugaa wantoota tarreeffamanii dhufan gidduu gashuun kan adda baasnu ta'a jechuudha. Inni ja'affaan buufata xiqqaa yookiin qoodduu jabaa kan jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Qoodduu jabaan yookiin buufata xiqqaan kun hima lama walitti finnee tokko gochuuf fayyadamna jechuudha. Asitti yoo ilaaltanii inni hojii deeme kan jedhu hima tokko. Isheen barnoota deemte kan jettus hima tokko. Maaliin xumuramtee jirti? Hundumti ishee lamaan ishee tuqaadhaan xumuramtee jirti. Hima himamsaatii. Lamaan isaaniiyyuu hima himamsaa of danda'an ta'anii jiru jechuudha. Kana garuu walitti finnee bakka tokkotti dubbachuu yoo barbaanne hima tokko yoo taasisuu barbaanne buufata xiqqaa kana fayyadamna jechuudha. Inni hojii deeme. Isheen immoo barnoota deemte. Xumura irratti asitti tuqaa goonee jirra jechuudha. Hima tokko taasisnee jirra jechuudha. Buufata xiqqaa kanaaf fayyadamna jechuudha. Kana kutaa itti aanuun sirna tuqaalee hafan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Hagasitti jarreen kana irra deebi'aatii shaakalaa isiniin jennaa nagaan nuuf tura.